So amma waa'een subjectii yookiin objectii nu galee jeeti yaada. Just to sum up, okay? Gabaabsee yaada isaa isinii himuudhaaf maal jenne gubbaattiin isin deebisa. Okay? Gubbaarratti maal jenne? Ingiliffa keessa yookiin afaan hunda keessa subjectii waan jaamu jira jenne. Subjectii jechuun maal jechuu? Tokko mataa himaa jechuu dandeessa. Wanni hundi mataa qabdi. Wanni uumame yookiin kalaqame. Namas ta'ee waan biraas ta'ee mataa qabdi jedhama baay'inaan. Akkasuma eegee qabdi, gama boodaa qabdi. Duraa fi booda qabdi jechuudha. Yeroo baay'ee mataa santu waan biraa akka raawwatu godha jechuudha. Kanaaf subject jechuun raawwata hima sanii jechuudha. Saniif subjectiin boodarra dhuftu jechuu gama duraa taatee dhufti. Objectiin immoo karaa biraatiin faallaa isaatiin objectii yeroo jennu waan gama boodaa dhufu tokko. Okay? Wanni gama boodaa dhufu waan gochi irratti raawwate jechuudha. Eegalame. Wanni gochi irra raawwatu gama boodaa dhufa, wanni gocha san raawwatu gama duraa dhufa. Kana eega beekne maal jenne English pronouns yaaniiti bamaqoota jenne as kaayanne. Bamaqoonni kuni yeroo garii akka subjectitti yeroo garii akka objectitti dhufa. Wannummaan hiika wal fakkaataa qabu hundinuu. Ai fi miin hiika wal fakkaataa qaba. Anuma jechuu hiikansi afaan keenya yeroo deebsu. Ai yeroo jennu subjectii ta'eeti gama duraatiin dhufa jechuudha. Mi jechuun immoo anuma jechuu ta'e objectii ta'eeti gama boodaatiin dhufa. Himarratti gama boodaa qofaan agarta jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun wiin subjectii ta'eeti gama duraatiin dhufa. Tasuma gama boodaatiin dhufuu hin danda'u. Yeroo gama boodaatiin dhufu as ta'ee dhufa. As jechuu fi wii jechuun tokkuma eegansa nuti jechuudha. Kun akka objectiitti dhufa, kun akka subjectiitti dhufa. They ka jedhus them ka jedhus tokkuma hiikni isaa. Garuu themiin akka objectiitti dhufa. Theyin akka maalitti dhufa? Akka subjectiitti dhufa. Hiin mataa himaa ta'ee dhufa yookiin subjectii ta'ee dhufa malee gama boodaatiin tasuma dhufee hin beeku. Okay? Akkasuma him jechuunis hiikaan himii fi himii hiikaan hiidhaa fi himii tokkuma jechuudha. Garaagarummaan maali? Kuni subjectii ta'ee dhufa. Gama duraatiin dhufa, raawwataa himaa ta'ee dhufa. Gaafa irratti waa raawwatamu kam ta'ee dhufa? Him ta'ee dhufa jechuudha. Shiinis amala wal fakkaataa qabdi. Shiin subjectii taatee dhufti, gama duraatiin dhufti. Kuni gara duubaatii yoo dhufu barbaachise her taatee dhufa. Her taatee dhufti. So akkasuma itiinis itiidha hin jijjiiramtu. Yuunis yuu ta'eetu dhufa hin jijjiiramu. Keessaa warri hin jijjiiramne yuu ka jennu kana jechuudha. Akkasuma it ka jennuun kana jechuudha. Wantoota nama hin taaneef kan fayyadamnu jechuudha. Wantoota nama hin taaneef kan fayyadamnu kanneen jechuudha. Kuni eega hammana ifa nuu ta'e jecha tokko jettu tana fudhannee haa ilaallu. Amma mataa keenya keessatti waa'ee subjectii fi objectii, waa'een he fi heri, they fi themi, okay? Akkasuma wiidhaa fi asii wantoonni kun hundi nu galee jira. Ni beena amma mataa keessatti kana booda ni beena. Amma maal goona? Usneetuma himaa haa ijaarramu. Okay, jechuma tokko jedhu kana fudhannee olii gad deebisnee olii gad pronounoota kana keessa olii gad oofnee themii fi they fi kanatti jijjiirree haa ilaallu. Waan baay'ee tokko ijaaruu dandeenya jechuudha. Okay? Maal fudhannee talk. Maaliif asirratti illeen tun silentidhaan dubbattu. Meeqa buunee barreeffachuu haa eegallu jala kanatti. Okay. Okay, asitti waa'ee seeraa haa irraanfannu jenne. Inuma irraanfadhaa waa'ee seeraa. Mataa keessan ni beekta waan ta'eef waa'ee seeraan dubbannamu. Okay? Jechi keenya maali? Maal jenne? Akkamiin barraa irra deebinee haa ilaallu. Jechi keenya akkamiin barraa kan amma itti fayyadamuu deemnu jecha takkitti isa talk jennee namni baay'inaan dogoggoraan dubbisu kana jechuudha.
L dubbisee jechuudha. L silent jedhan dubbattu. So talk jedhan namni baay'inaan no talk jenna jechuudha. Talk. Fakkeenyaaf namni dogoggoraan ka dubbisu kan biraa ka isa kana fakkaatu ka L hin dubbanne could jedha namni tokko tokko. Could jechi could jettu hin jirtu Ingiliffa keessa. Could jennaan. Could kaan irraa dhufte presentiin isaa kaanidha. Couldin past isaati jechuudha. Maal irraa dhufte? Kana irraa dhufte isin agarsiisa. Koomsiisi as ture. Jecha can jettu tana jechuudha. Okay? So kaaniin could irraa dhufte. Kaaniin presentitti couldin pastitti jechuudha. Waan dabretti yeroo jijjiirru akkas taate. So baay'inaan namni yeroo pastitti kaaniin tun could taatee dhuftu could jedhaani. So sunis dogoggora. Amma maal goona jecha keenya taatee beeknu. Talk jennemi. Talk. Hiikni isaa maal jenne? Haasawu. Okay? Amma gaa mee jecha akkamiin hima gabaabaa akkamiin uumuu danda'amu jecha talk jetturra. Waan baay'eedha. Amma yoo natti haasa'e jechuu barbaadde natti haasa'e jechuu barbaadde Ingiliffaan. Kana akkam goota? Talk to me jette jechuudha. Gadaaboon ishitti haasa'e jechuu barbaadame. Isheetti haasa'e jechuu barbaadde akkam jette? Talk jettee eegaltamas talk to her. Her. Talk to her. Maaliif jecha talk jettu booda to dhufa baay'inaan yeroo haasa'u goonu talk booda maaltu dhufa? To jechuu qabda jechuudha. Okay. Okay. Isaanitti haasa'e jechuudhaaf isaanitti haasa'e yoo jechuu barbaade namni tokko jallisini isaanitti haasa'e jechuu barbaade. Akkasuma maal jenna? Talk to them. Talk to them. Maaltu nu hafe amma kan itti fayyadamnu talk to me jenne, talk to her jenne, talk to him haa goonu mem. Kana jechuudhaaf isatti haasa'e jechuudha. Isatti haasa'e jechuu barbaadda. Isatti haasa'e jechuudhaaf akkana goonu. Talk to him. Talk to him. Okay? Amma mee haa ilaallu. Meeqa fayyadamne? Talk to me. Talk to her. Akkasuma talk to them. Talk to him. Okay? Afur fayyadamne jechuudha. Pronounii afuritti fayyadamne. Amma namni garii namni tokko dhufee nutti haasa'e jechuu danda'a. Nutti haasa'e jechuu danda'a. Talk to us. Okay? Talk to us jedhee maal jechuudha inni nutti haasa'e jechuudha. Amma immoo deebistee sittiin haasa'u jechuu barbaadda jechuudha. Sittiin haasa'a jedhama kun. Okay? Kana akkamiin jenna? I will talk to you. Asirratti L irraa dhiisee jechuudha. Okay. I'll talk to you. So I'll talk to you jenna. Sittiin haasa'a jechuudha. Talk 2 3 4 5 6. Galtanii pronounii jahan akka objective godhee itti fayyadame jechuudha.